harka fuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii Irree Miidiyaa kam jirtan nageenyi kenna bakkuma jirtanitti sin haa ga'u jecha daawwattootaa fi hordoftoota maatii Irree Miidiyaa odeeffannoo kenna har'aaf qabannee dhiyaanne kan isin biraan gahu an Irree sabaatti gadhuma sagantaa kennatti nu wajjin turan affeerraa keenya jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota maatii Irree Miidiyaa odeeffannoo kenna argachuuf channel YouTube kennam Irree Miidiyaa subscribe like fi share gochuun akkasumas page Facebook kennam Irree Miidiyaa follow gochuun nu jajjabeessaa isiniin jennam jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota maatii Irree Miidiyaa sagantaa kenna torbaanitti guyyaa 3 roobii jimaataa fi dilbata qabannee isiniif dhiyaannu toora YouTube fi page Facebook Irree Miidiyaa irratti hordofan dhaamsa kennam oduu kenna har'aatiin taateewwan torbee darbe raawwatamanii fi akkasumas taateewwan torbee kana raawwataman keessaa muraasa isin biraan geenna nu hordofa. Taateewwan torbee kanaatiin waldhabdee mootummaa federaalaa fi TPLF jidduu jiru gara waraanaatti geeddaramuu Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa nageenya isaaniitiif beellama mana murtii irraa hafuu raayyaan ittisa biyyaa TPLF irratti waraana akka jalqabuuf ergamnitti kennamuu fi ministeerri barnootaa rakkoo nageenyaa mudateef jecha barattoonni akka maatii bira turan murteessu. Taateewwan torbee darban keessaa immoo paartileen siyaasaa naannolee Itoophiyaa adda addaa irraa walitti babbahan dhimma ijaarsa sirna dimokiraasii fi aadaa wal marii irratti magaalaa Adaamaatti mari'achuu filannoo Itoophiyaa caamsaa yookaan waxabajjii akka ta'u boordiin filannoo yaada dhiyeessu magaalaa Burraayyuutti namoonni hedduun halkan humna waraanaatiin ukkaanfamanii fudhatamaa jiraachuu obbo Alamaayyoo Duroo poolisii addaatiin mana isaaniitti qabamuu weellisaan Michuu Seenaa waraana mootummaatiin to'atamuu Wallagga Lixaatti daa'imni waggaa 8tti waraana mootummaan gudeedamte rakkoo hamaa keessa jiraachuu fi hayyuu dureen ABO Jaal Daawud Ibsaa miseensota qeerroo bilisummaa wajjin mari'achuu fi akkasumas mana barumsa afaan Oromoo magaalaa Finfinneetti argamutti of garri uumamuu isin biraan geenna nu hordofaa isiniin jenna. Mootummaa federaalaa fi kan naannoo Tigraay jidduu waldhabdeen ture halkan kaleessaa yookaan kibxata waraanatti geeddarameera. Halkan kaleessaa gara naannoo sa'a 5 irraa kaasee Maqalee fi magaalaa kiiloomeetira 11 fagaattee argamtu Kohaatitti sagaleen dhukaasaa cimaa dhagahamaa turuu ibsameera. Akka muummichi ministeera duraanii Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad ibsanitti TPLF kaampii raayyaa ittisa biyyaa ajaja kaabaa irratti haleellaa banuun saamuuf yaaleera jedhan. Raayyaa ittisa biyya keenyaa akka weerartuu biyya hambaarraa dhufeetti lakkaa'uun haleeluuf yaaleera jechuun dubbateera. Itti dabaluunis raayyaan ittisaa keenya komandii poostiin dursamaa biyya isaa oolchuuf ergama isaa akka ba'atuuf ajajni kennameera jedhan. Sararri diimaan irra darbameera. Biyyaa fi uummata oolchuuf jecha humni filannoo dhumaa ta'eera jedhaniiru. Tata halkan walakkaarraa eegalee Tigraay bilbilii fi intarneetiinis adda cituu gabaafameera. Bilisummaa intarneetii irratti kan hojjetu dhaabbanni Neetblooks jedhamu intarneetiin akka adda cite ibseera. Dabalataan roobii ganamarraa eegalee ibsaan guutumatti naannicha keessaa baduun himameera. Waajjiraaleen akka baankii fi Itiyoo Telekoom kan magaalaa Maqalee keessa jiran cufamanii jiru. Geejjibni gosa kamis naannicha keessa akka hin jiraanne mootummaan naannoo Tigraay labseera. Qabatamatti maaltu lafarratti ta'aa akka jiru garuu baruun hin danda'amne. Gama biraatiin immoo naannoon Tigraay haleellaa daangaa Amaaraa irratti taasiseera. Kaleessa akka Itoophiyaatti halkan sa'aatii 4 walakkaarraa kaasee humni addaa fi milishaan naannoo Tigraay kaampiiwwan raayyaa ittisa biyyaa ajaja kaabaa fi misooma bu'uuraa irratti haleellaa qindaa'ee banuun pirezidaantiin naannoo Amaaraa Tamasgeen Xurunaa himanii jiru. Humni addaa Tigraay ajajjoota humna ittisa naannichaatti argaman akka hin sochoone dhorkuun haleellaa raawwachuu eegalaniiru jedhan. Dannoo raayyaan qabatee ture saamuutti ce'uus himaniiru. Itti dabaluunis gandoota naannoo Amaaraa Sorooqii fi Qiraaqir jedhamanitti haleellaan raawwachuuf yaalan humni addaa naannichaa qolachuu ibsaniiru. Akka ibsa obbo Tamasgeenitti naannichatti haleellaan kan biroo taasifamuu akka malu tilmaamanii jiru. Gama biraatiin milishaa Tigraayin loltoonni marfamanii turan humna addaa Amaaraatiin baraaramanii jiru jedhaniiru. Pirezidaantichi miseensonni humna addaa fi milishoonni naannoo Tigraay yoo baqatanii gara naannoo isaaniitti dhufan akka simatan himaniiru. Mootummaan naannoo Tigraay atakaroo waraanaa mootummaa waliin keessa seene ilaalchisuun ibsa kenneera. Mootummaan federaalaa qaama alaa waliin ta'uun dantaa fi birmadummaa biyyaa dabarsee kennaa jiraachuu fi uummata Tigraay jilbiiffachiisuuf akka hojjetaa jiru himeera. Keessattuu dhiyeenya kana naannicha humna waraanaatiin jilbiiffachiisuuf
hubachiisuuf raayyaa ittisa biyyaa kutaalee Itoophiyaa hundaa keessa jiraniin of eeggannoon akka qophaa'anii fi akka socho'an gochuun Tigraay weeraruuf boba'aniiru jedhaniiru. Har'arraa eegalee wantoonni armaan gadii hojiirra oolus jedhaniiru. Sochiin raayyaa ittisa biyyaa Tigraay fi gara Tigraayitti taasifamu kamiyyuu kan dhorkamedha. Balaliinsi xiyyaaraa gara Tigraayitti hin jiraatu. Kanarra darbuun rakkoo uummataa fi qabeenyarra yoo ga'e tarkaanfiin ni fudhatama. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa iddoo biraas akkuma isaan iizii kaabaa keessa jiranii mootummaa abbaa irree nama tokkoon hoogganamu dhiisanii uummata cinaa akka dhaabbatanii fi birmadummaa biyya keessanii eeguun dirqama seenaan isinitti kenne akka baatan ni hubachiifna. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa eessarraayyuu yoo dhufan ilmaan Tigraay waan ta'aniif hanga murteen siyaasaa kennamutti kunuunsi barbaachisaa ni godhamaa fi kanaan alattis mootummaan naannoo Tigraay hanga waan fedhu argatutti qabsoo cimsee kan itti fufu ta'uu ibseera. Ministeerri muummee Itoophiyaa duraanii Abiy Ahmad raayyaan ittisa biyyaa kaaba biyyattii ergama biyya baraaruu isaa akka bahuuf ajaja kennu ibsaniiru. Ministeerri muummee TV biyyattii irratti dhiyaachuun akkas jedhaniiru. Humna barbadeessuuf kan nuuf danda'ame hunda ni raawwanna jechuun ifatti waraanni TPLF irratti labsamu himaniiru. Ministeerri muummee Abiyyi barreeffama halkan kaleessaa Feesbuukii isaanii irratti maxxansaniin TPLF kaampii raayyaa ittisa biyyaa kan Tigraayitti argamu irratti haleellaa raawwateera. Saamichas raawwachuuf yaalii taasiseera jedhaniiru. Haa ta'u malee waraanni kun kanuma waggoota 20 oliif uummata Tigraay tiksaa turedha jedhaniiru. Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa yaaddoo nageenyaatiif mana murtiirraa hafan. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddachi lidataa dhimma uggura qabeenya himatamtoota galmee obbo Jawaar Mohammad jala jiran irratti murtii kennuuf kaleessa beellama qabatee ture. Haa ta'u malee himatamtoota keessaa obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaan dhaddacha kaleessa ture irratti hin argamne. Manni murtichaa dhaddacha kibxata himatamtoonni kunneen maaliif akka hin dhiyaanne gaafateera. Himatamtoota dhaddacha irratti argaman keessaa obbo Hamzaan, obbo Jawaarii fi obbo Baqqalaan haala qabatamaa amma biyyattii keessatti ta'aa jiru kanarraa yaaddoo guddaa waan qabnuuf jecha beellama kanarratti hin dhiyaanne jechuun mana murtiif himeera. Dhaabbileen barnoota olaanoo barattoonni bara kana eebbifaman akka mana barnootaatti deebi'aniif waamicha taasifamee ture akka yeroof turu taasifameera. Dhaabbileen barnoota olaanoo barattoonni bara kana eebbifaman onkololeessa 23 2013 irraa eegalee mooraa mana barnootaatti deebi'anii akka gabaasan waamichi dhiyeessan yeroof akka turu taasifamu Ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo beeksiseera. Akka ABC'n gabaasetti yuunivarsiitiiwwan mootummaa hundi waamicha barattoota bara kana eebbifamaniif taasisan sababa rakkoo nageenya biyyattii mudateen yeroo hin beekamneef akka turu taasifameera. Haaluma kanaan barattoonni yuunivarsiitiiwwan ga'an immoo mooraadhuma keessa akka turanii fi yaadachiisa laatamuuf hordofuun akka socho'an ibsameera. Ministeerichi haga ammaatti barattoonni maatii isaanii irraa adda hin baane ammoo hanga beeksisni jijjiirraa laatamutti bakkuma jiran akka turan yaadachiiseera. Paartileen siyaasaa naannolee Itoophiyaa adda addaa irraa walitti babahan dhimma ijaarsa sirna dimookiraasii fi aadaa wal marii irratti magaalaa Adaamaatti mari'ataniiru. Mariin kun duraan paartilee naannoo Oromiyaa fi Amaaraa gidduutti adeemsifamaa kan ture yoo ta'u, kan miilanaa kuni garuu paartilee naannolee Itoophiyaa biroo hirmaachiseera. Marii kana irratti kan waraqaa qorannoo dhiyeessan gameessi namni siyaasa Oromoo obbo Leencoo Lataa rakkoon ijoon aadaan siyaasaa Itoophiyaa keessa hin jiru. Inni horatamuu qaba jedhaniiru. Kanaan achi Itoophiyaa keessatti carraan arfaffaaf sirna dimookiraasii ijaaruuf yaadame milkaa'uu dhabuu mala jechuun ibsaniiru. Marii paartilee fi ogeeyyii garaagaraa hirmaachise kanarratti paartileen affeerraan taasifameef dhimmoota garaagaraa ibsuun akka hin hirmaanne kan ibsanis jiru. Paartiin Gamtaa Dimokiraataa Oromoo akka fuula Feesbuukii isaa irratti baaseen marii kana duraatiin bu'aa hin argamsiisne akkasumas haalli qabatamaan biyyattii jirtus hin agarsiisu jechuun ibseera. Kanneen marii kana qindeessan keessaa tokko kan ta'an Dr. Diimaa Naga'oo mariin kun sirna dimookiraasii biyyattii keessatti ijaaruuf galtee kan ta'udha jedhaniiru. Kanaan dura uummanni Itoophiyaa kun bara dheeraa qabsoo godheera. Warraaqsa uummattootaa bara 1974 irraa eegalee jechuudha. Qabsoon kun sirni dimookiraasii walqixxummaan uummattootaa akka jiraatuuf ture. Qabsoon kun maaliif galma hanqate kan jedhu marichi jedhaniiru. Waggoota 50 darban mootummaan jijjiiramanis sirni uummattoonni biyyattii fedhaan ijaaramuun maaliif dhabame kan jedhu ijoo marii kana ta'uu eeraniiru. Itoophiyaatti filmaannis ta'eera. Garuu sirna dimookiraasii utubuu hin dandeenye.
jechuun rakkoo hawaasaa mootummaa fi gama kaaniin jiru akka xiinxallame ibsaniiru. Mariin paartilee naannoo lamaaniitiin jalqabame kun gara paartilee naannolee biraa hammachuutti akka cehu sababa ta'eef yoo himanis rakkooleen naannoo lamaan jidduu ture keessumaa yuunivarsiitota keessatti mudateerraan mariin kun kan jalqabe amma haa bal'atu jedhamee walgahii kanarra kan jiran paartilee fi uummattoota naannoo lamaanii qofaa miti. Namni Itoophiyaa hunduu hirmaachaa jiru jedhaniiru. Miseensota paartii fi namoota dhuunfaa 150 tahan maricha irratti hirmaachaa jiran keessaa 100 kan ta'an naannolee Oromiyaa fi Amaaraan ala jiran irraa hirmaachuun isaanii himameera. Koree qindeessituu walgahii kanaa keessaa tokko kan ta'anii fi maricha irratti barreeffama kan dhiyeessan obbo Leencoo Lataa gama isaaniin mariin dhibdee Amaaraa fi Oromiyaa furuuf jalqabe gara biyyaatti ceheera jedhan. Oromoo fi Amaarri waltaanaan biyya kana ni tasgabbeessa. Isaan lamaan wal dhabnaan dhibdee guddaa taha. Kanaaf dhimma kanaaf xiyyeeffannaa kennuun dhibdee hin qabu. Dhibdee kan qabaatu yoo naannoma lamaan kana gidduutti hafeedha. Kanaaf bal'isuutti jirra jedhan. Obbo Leencoon barreeffama Itoophiyaa si'a 3 carraan argame maaliif gara dimokiraasiitti cehuu dadhabame kan jedhu irratti waraqaa qorannoo dhiyeessaniiru. Qorannoon kun madda rakkoo fi furmaata akkasumas carraan amma jiru kun akka hin dogoggorre akeeka jedhan. Kana dura mootummaa gonfoo irraa mootummaa dargiitti, dargeerraa Adawaawiitti akkasumas boodarra filannoon bara 1997 milkaa'uu dhabuu himu obbo Leencoon. Kuni maaliif ta'e of duuba deebine yoo sana ilaalle badii gaafa sana goone qajeelfanne malee si'a arfaffaa amma nuuf dhufe kana dogongoruu keenyatu mala jedhan. Namni gameessa siyaasaa obbo Leencoon akka furmaataatti wanta kaa'an dubbatu. Furmaanni isaa aadaan jijjiiramuu qaba. Aadaa polotikaa hin qabnu. Aadaa polotikaa horachuu qabna. Siyaasaa polotikaa hin qabnu. Dimokiraasii hin qabnu. Sun ijaaramuu qaba. Kun immoo yeroo fixa. Paartii adda bilisummaa biyyoolessa Ogaaden irraa maricha irratti kan hirmaatan qondaala olaanaa dhaabichaa ta'uu kan himan obbo Hasan Ma'uurii barbaachisummaa marii kana dubbataniiru. Obbo Hasan mariin paartilee siyaasaa biyyattii akkasumas aadaa siyaasaa biyyattii fooyyessuuf taasifamu kun filannoodhaan duratti cimee fufuu qaba jedhan. Itoophiyaa yeroo tokkotti dimokiraasitti hin ceetu. Rakkoo hedduutu jira. Fakkeenyaaf seenaa irratti walii hin gallu. Heera mootummaa irrattis dhimma Finfinnee irratti sababoota hedduu irratti walii hin gallu. Rakkoolee akkana marii akkanaa kana furuun kan danda'amu jedhaniiru. Dhimmoota hedduu irratti walii hin galle kunniin mariidhaan osoo hin furin jarjarsuudhaan filannootti seenuun rakkoo hamaa keessa biyya galchuu mala jedhaniiru. Filannoon Itoophiyaa caamsaa yookaan waxabajjii akka ta'u boordiin filannoo yaada dhiyeesse. Boordiin filannoo Itoophiyaa filannoo biyyoolessaa marsaa 6ffaa caamsaa yookaan waxabajjii keessa gochuuf yaada ka'umsaa dhiyeesseera. Boordichi kana kan ibse waltajjii marii jimaata darbe qopheesse irratti ta'uu FBC'n gabaaseera. Baatii caamsaa torbee lamaan xumuraa yookaan waxabajjii torbee lamaan jalqabaa keessa filannoo raawwachuuf yaada qabaachuu isaa boordichi himeera. Filannoon biyyoolessaa marsaa 6ffaa kun akka lakkoofsa Itoophiyaa hagayya 23 bara 2012tti ture kan karoorfamee ture. Boordiin filannoo sababa weerara koronaa vaayirasiin filannichi yeroo isaa eegee raawwachuu akka hin dandeenye erga beeksiseen duuba murtii mana maree federeeshinii Itoophiyaan yeroon isaa akka dheeratu ta'e. Fulbaana darbe ministeerri fayyaa of eeggannoon filannoo gochuun akka danda'amu erga yaada dhiyeessee booda boordichi filannoo gochuuf sochii kan eegale. Filannoo caamsaa yookaan waxabajjii gaggeeffamu kanaaf muddee hanga walakkeessaa ammajiitti leenjii raawwachiiftota filannoo kennuuf akkasumas walakkeessaa ammajii hanga gurraandhala torbee sadaffaatti ammoo galmee filattoota gochuuf akka yaadetti dhiyeesseera. Baatii gurraandhalaa torbee lamaan jalqabaa galmee kaadhimamtoota walakkeessa gurraandhalaa hanga torbee filannoo duullina filadhaa akka gaggeeffamu eerameera. Sagantaan yeroo kun yaada ka'umsa mariif dhiyaate yoo ta'u qaamoleen dhimmichi isaan ilaallatu irratti erga mari'ataniin booda murtaa'a jedhamee eegama. Boordichi ifatti sagantaa yeroo filannoo ilaalchise ibsa hin kennine. Dabalataa boordichi COVID-19 waliin walqabatee of eeggannoo taasifamuu qabu irratti yaada ka'umsa dhiyeesseera. Tarkaanfiiwwan of eeggannoo taasifamuu qabu jedhe raawwachiisuufis maallaqa dabalataa birrii miliyoona 1.1 gaafateera. Hojiirra oolmaa sagantaa boordichaa baasiif dhaabbileen mootummaa akka ministeera fayyaa, ministeera maallaqaa, qaamolee nageenyaa fi kanneen dhimmichi isaan ilaallatu hundi tumsa akka godhan dura teessuun boordii filannoo biyyoolessaa aadde Burtukaan Miidhaqsaa gaafataniira jechuun FBC'n gabaaseera.
Magaalaa Burraayyuutti namoonni hedduun halkan humna waraanaatiin ukkaanfamanii fudhatamuun dhagahame. Magaalaa Burraayyuu naannoo Kattaatti halkan tokko qofatti halkan mana isaanii keessaa namoonni 6 poolisoota humna addaatiin fudhatamuu dhagahame. Akka maddi odeeffannoo kanaa jedhutti namoonni maqaan isaanii armaan gaditti eeraman kunniin akka humna waraanaatiin ukkaanfaman himeera. Namoonni kunniinis Galatee Yohaannis barattuu, Naazreet Yohaannis dubartii ulfaa fi hojjettuu baankii Intarnaashinaala Oromiyaa, Daraartuu Kabbadaa barattuu, Wandimmoo Mul'ataa hojjetaa Teelee, Iyyaasuu Yohaannis hojjetaa baankii, Admaasuu Tulii immoo hojjetaa Teeleeti. Akka maddi keenya eeretti namoonni kunniin halkanuma tokkotti mana jireenyaa isaaniitii poolisii addaatiin kan qabaman ta'uu mirkaneesseera. Obbo Alamaayyoo Duroo poolisii addaan qabamuun mirkanaa'eera. Qondaala ABO kan ta'e Obbo Alamaayyoo Duroo poolisii humna addaa Oromiyaan qabamuun maatiin isaanii OMN'tti himanii. Obbo Alamaayyoon itti gaafatama koree to'annoo fi seeraa ABO ta'uun tajaajilaa kan jiran yoo ta'u, dilbata darbe magaalaa Burraayyuu mana jireenyaa isaanii keessaa poolisii addaan to'atamanii konkolaataan fudhatamu maddeen keenya ni eeru. Kana duras Obbo Abdii Raggaasaa dabalatee qondaaltonni ABO hedduun isaanii hiraarfamaa jiraachuu fi mirgi wabii manni murtii eegeefis kabajamuu dhabuu maddeen garaagaraa gabaasaa turaniiru. Wallagga Lixaatti daa'imni umurii 18tti waraana mootummaan gudeedamte rakkoo hamaa keessa jiraachuun himameera. Wallagga Lixaa baadiyyaa mana Sibuutti osoo loon tiksituu waraana mootummaa Bilxiginaatiin kan gudeedamte daa'imni waggaa 8 maqaan isii Sannaayit Efreem jedhamtu hanga har'aatti yaada osoo hin argatin akka jirtu maddeen keenya dhumirraan gahaniiru. Daa'imni tun maatiin isii harka qalleeyyii waan ta'aniif yaala argachuu hin dandeenye kan nun jedhe maddi keenya kun Oromoon roorroo akka sabaatti irra gahaa jiru kana ofirraa qolachuuf namoota miidhaman kanaaf humna ta'uu fi akkasumas tokkummaan qabsaa'uu akka qabu nuuf dhaameera. Hayyu dureen ABO Jaal Daawud Ibsaa miseensota qeerroo bilisummaa waliin mari'atan. Dilbata darbe miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo mana hayyu duree ABO Jaal Daawud Ibsaa deemuun haala yeroo fi adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo irratti marii taasisaniiru. Adeemsa qabsoon bilisummaa Oromoo keessa darbee as gahe erga ibsaniin booda kallattii gara fuulduras akeekaniiru. Miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo kun irra guddaan isaanii barattoota yuunivarsiitii yoo ta'an, gariin isaanii ogummaa isaaniitiin kan uummata tajaajilaa jiranidha. Xumura marii kanaa irratti hayyu dureen ABO Jaal Daawud Ibsaa qeerroowwan kun bakka deeman hundatti dirqama dhaaba isaanii akka bahanii fi labsii mootummaan ce'umsaa ABO'n labse akka hojiitti hiikuuf hojjetan dhaamaniiru. Mana barumsaa afaan Oromoo magaalaa Finfinneetti argamutti of karri uumamuu dhaga'ame. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Ikkaatti kan argamu mana barumsa Gaara Guuriitti torban kana of karri uumamuu miseensi gamtaa maatii barattoota mana barumsichaa ibseera. Miseensi gamtaa maatii mana barumsaa Gaara Guurii kun akka jedhuti manni barumsaa afaan Oromoo kun waggaa 3 dura kabajamoo pirezidaantii duraanii obbo Lammaa Magarsaatiin kan eebbifame hojii baruu fi barsiisuu eegale. Manneen barnootaa idilee 4 keessatti afaan Oromoo kan barsiifamu yoo ta'u, dareewwan dabalata 34 ol keessatti barnoonni afaan Oromoo bara darbe kennamaa turuu dubbateera. Manni barumsa Gaara Guurii manneen barnoota afaan Oromootiin barsiisan keessaa tokko yoo ta'u, deeggarsa dhaabbata miti mootummaa yookaan NGO dhaabbate kan saba keenyaaf arjoome ta'uu himameera. Manni barumsa Gaara Guurii manneen barnoota afaan Oromootiin barsiisan keessaa tokko yoo ta'u, deeggarsa dhaabbata miti mootummaa yookaan NGO'n dhaabbate kan saba keenyaaf arjoome ta'uu himameera. Torban darbe ganama naannoo mana barumsaa kanatti of karri guddaan dhalachuudhaan poolisiin federaalaa fi poolisiin Finfinnee bakka sanitti argamuun dhimmicha qabbaneessu namni kun OMN'tti himeera. Torban darbe ganama naannoo mana barumsaa kanatti of karri guddaan dhalachuudhaan poolisiin Finfinnee fi federaalaa bakka sanitti argamuun dhimmicha qabbaneessu namni kun OMN'tti himeera. Ka'umsi dubbii uumame qaamoleen gurmaa'anii socho'an hedduminaan dhufanii mana barumsaa kana seenuun manni barumsaa kun kan Oromoo miti, kan keenya. Oromoon Oromiyaatti malee Finfinneetti lafa hin qabu. Afaan hojii magaalaa Finfinnee afaan Amaaraati. Manni barumsaa afaan Oromoo nurraa haa cufamu. Manni barumsichaa ijoollee keenyaaf haa banamu dhaadannoo jedhu dhageessisaa turan jechuun namni kun OMN'tti himeera. Barnoonni sababa dhibee vaayirasii koronaatif adda citee ture bara kana waan iddootti deebi'eef barsiisonni fi barattoonni muraasni mooricha keessa turan nageenya isaaniif yaaddoo hamaa keessa galuu walgahii ariifachiisaa gamtaan barattootaa godheen hubachuu
dandeenyeerra jedhan. Poolisiin waamicha hojjettoota dhaga'uun atantama bakka sanitti argamanii qaamolee kanneen keessa muraasa to'atanis kanneen hafan ergasii as faara gaarii mul'isaa hin jiran jedhaniiru. Weellisaa Michuu Seenaa waraana mootummaatiin to'atamuun dhagahame. Weellisaa Michuu Seenaa godina Harargee Bahaa aanaa Gurraawwaatti geeffamuun hidhamuu hiriyyaan isaa ni dubbata. Weellisaa Michuu Seenaa qabsaa'aa fi miseensa hawwisoo waraana bilisummaa Oromoo duraanii yoo ta'u bara 2018 yeroo hooggansi dhaaba ABO gara biyyaatti deebi'e qabsaa'ota gara biyyaatti deebi'an keessaa nama tokko ture. Weellisaa Michuu Seenaa weelleewwan warraaqsaa fi aadaa hojjetuun kan beekamu yoo ta'u erga gara biyyaatti deebi'es waggaa lamaaf magaalaa Finfinnee jiraachuu hiriyyaan isaa ni hima. Torbaan kana achi buutee isaa dhabnee barbaachaa turre kan jedhu hiriyyaan isaa guyyaa har'aa Harargee Bahaa aanaa Gurraawwaatti hidhamuu isaa dhageenye jechuun dhimma Michuu waan quba qabu OMN itti himeera. Hiriyoonni Michuu Seenaa Gurraawwaatti hidhamuusaa dhaga'anii gaafachuuf bakka sana deeman namoonni lama Michuutti dabalamanii hidhamanii jiraachuu isaanii OMN itti himaniiru. Weellisaa Michuu Seenaa erga dhaabni ABO Eertiraarraa gara biyyaatti deebi'u sochii qabsoo karaa nagaa eegalee as hirmaannaa siyaasaa kam keessattuu mul'achaa hin jiru jechuun hiriyyaansaa kun OMN itti yoo himu diina qabsoo Oromootti hin gammannetu hirmaannaa Michuu kanaan duraatiif qiimii qabate isa miidhaa jira jedheen shakkas jechuun himee jira. Yeroo stand up, please raise up Yeroo. Perform your responsibility. You are right hand of Oromo struggle. You can change the current shoe. Naftanya is falling you down. Oromia is calling you. So stand up Yeroo. Oromo sabiko dira dalani. Harka fuune shama wadi galani. Dargaggoof shamarran awwam manguddoon baganuuf jiraatan jiruun waan guddoon baganuuf jiraatan jiruun waan guddoon duula bobbaadhiinaa meeqarraa hafnee galata waboo fi qeerroon as geenye. Badina jala boppa abgalchisaani firiisaati jiran qabsoo wal jaaran saba isaaniif jecha laatan lubbuu qaanii isin cinaa jirra jennaan qeerroodhaani.